lakkuma isin ijoollee tana deddeebiftanii olola irra fayyadamanii deebisaa kan hundi qaban nuti taala nuti maa galan hin jennu ammoo ni jennu araara dhugaatiif haa taatu galtee araara dhugaa saniif haa fayyadamnu ijoollee tana malee yoo shaqaxa siyaasaatiif kan itti fayyadamtan taate deebisaa hannu kan dirqama nuti taatedha nuti gaara jirus biyya jirus beetee wanni akka walii galtanii alaa galu numa feena wanni biraa agartaa hunda laal snaayipera qabatee maaliif si eegaa jechuudha si galuu qaba you're not free you are prisoner ati amma POW addunyaan hin beekne jechuudha booji'amaa waraana booji'ame jechuudha akkasitti riisi godhaa jiran murkanyatti ammoo namni si beeku hin jiru jechuudha yoo dhugatti araara taate akka TDF itti maaliif kabajaa siin kanin TDF rifeensa irraa haadhan hin jiru jechuudha TDFin afroo isaa wajjin khilaash geessee fi doolaara fudhatee deemee jechuudha isaanis rifeensa keessa wajjin mee alaabaan sana mana jirti alaabaan Oromoodhaa tahuggaa seenanii san meessa jiramma ni ar askee sa agarsiisa alaabaa san jiru cida sangu simannaadhaaf tafti fakkeessuudhaati jechuudha tanaaf ololli haa dhaabbatu tanaa gara biraa hunnu ta waa'ee kaleessaa waa'ee jaarraa abbaa gadaadhaa isa dhiyeessinee turre maaliif guyyaa isaatii jechuudha kudha lama bara 1969 seenaa isaa isa dhiyeessinee turre seenota birallee akkanumatti yoo nu gargaartan ni feena jechuudha Kawaaqoo guutuu yeroo hedduu nu gaafadhe yeroo hedduu seenaa beetee fuulli rabbii taa tolu Jeneraal Waaqoo guutuudha Jeneraal Hussein Buneedha akkanumatti illee Aliyyii Cirrii manguddoo san hundaa'u manguddoo warraaqsa Dhoombir Xaaliyaanii asii abbaa fi maachuu yeroo waan beenu ni himna ammoo seenaa bocaluun barbaannu warri hogganaa keenya abbaa keenya Waaqoo guutuu wajjin turtan kotta miidiyaa shabboo keessanii jechuudha kana qofaa miti namoota beetee seenaa uummata Oromoo keessatti ashaaraa hedduu dhiifatanii jira jechuudha Hayilamaariyaam Gammadaadha nama beetee odaa waan Oromoo irratti walii galtu godhee jechuudha leadership jechuun akkasi waan dubbattuuf hojjettu keessatti waan Oromoo waliin qabaa hojjette leadership jechuun akkasi jechuudha so Hayilamaariyaam Gammadaadha top leadership ta'a jechuudha gaafsan illee liidaruma tureen doggoruu baadhee machaatu lama keessatti waan waliin nu qabaa nama nu kanne akka abbaa keenyatti yaadachuun dirqama keenya jechuudha so haa guyyaan isaan aarsaa ta'an san qabnaa jechuudha we need someone to come and teach us guyyaan Jeneraal Taaddasaa Birruudhaa seenaan isaan haadatu isaan hundinuu beektee itti aarsaa ta'e san qabnaa no guyyaa kabajuu qabna guyyaan kun hundinuu public holiday ta'uu qaballee jechuu baanne at least guyyaan sa kabajamuu yaadatamuu qaba yoo public holiday ta'uu baate public knowledge ta'uu qaba ammoo guyyaan san yoo beektee guyyaa ayyaanaa sanillee godhuu baanne ammoo guyyaa seenaa isaanii dubbannu ta'uu qaba kan dhaloota itti aanutti dhaalchifnu jechuudha nutumsa yeroo fakkeedhaaf seenaa garaa nama nyaattu jira jechuudha hagariitu duudhaa obboleeyyan isaa sadeen wajjin fannisan waan haati jettee jira waan gandii je'ee jira waan seenaa beektee wallee keessatti eegasillee ilaa ammallee deemanii jira jechuudha wadaroo fudhanii hagarii fannisanii itti aansanii lammadaa fannisanii tokkichaafillee itti daanii jechuudha haati akkasitti ilmaan sadeenuu dhabdee jechuudha egaa waan Oromoodhaan jettee dhiifattee qabdii jechuudha yoo hedduu keessatti wallee keessatti come and teach us tagara wallootillee akkasuma jechuudha Wallagga Oromoo ta'ee namni beektee seenaan qabne jiru jechuudha dhuftanii wal barsiifachuun gaarii guyyaatti gootanii guyyaan arraa humbar guyyaa abaluudha waan akkana saba kana hojjetee tunkaa isan eeggatti jechuudha tan sooressa jaarraa abbaa gadaa ammoo we promised maaliif nama lubbuun hin jirre seenaa isaa umrii isaa odoo guyyaa takka dhugaan isaan beeynama addunyaa tanarraa galee
خلافو إدان نور جرا يجوي إذا سينا إسان نور جرا نمو قودا بودا قبو قاد دبل سما أورمو يته أما تربان لما موكلا بودا ويا وتبجي ويا وندا كبجا يجوي ويا وبودا ويا أبا وبودا ران فتيتي أبا يفتري إلما خبجري يجوي تنركوك أبدي so سينا ساتيس بكخيني في ويا وبو سني ستاسيتي ويا إلهم وجرما ستوتي خاصم بودا سبيت شنيجتا يوني خيني تلومي وهون دو كسي ترتيبا ولي هيتي قولوا من الديس ما قولوا تكو خيسافوتي لا ديس تايتوي يو سينا أورمودا دبنة غوتوتي باكيجي سراغون هو خنا إفمي تشوي يو لوجي قولي تكو خيسافوني سينا باللي سوتاتي خلافو nama seenaa waa qoodaa beeku san qeeqii sanii janna jechuudha yennuu miti nuti ammaa hubana lakkoofsa sanii kanina duwwaa jaha takka afur duwwaa lama jaha duwwaa jaha lama afur saddeet bilbilaati seenaa gootota keenyaa hunda isanirraa barreeffanna ummata keenya illee barsiifanna yoo public holiday illee labsuu dhabneef public knowledge dhaaf ummata keenya beeytee akka hubatan godhuu dandeenya. Talhagala biraakun. Haye oduu tanga tafte mata dona saatu warka do wajira Erdogan gara Ethiopia dati fi gara Ethiopia je sabo difam gara Tobiya fi gara beete Somalia ti imalu daf gala qopheeffachuu akka jiran oduu gara Ankara raanu dhuftee jirti wala gaarii hawwina feechoy atik dhaqabu barbaada jara harka wal fuusise dirqiidhaan jechuudha aruuza dirqiidhaa hagoodhe kana aadaa Oromootti akkasuma jechuudha amma haa deebiitti dhaquu deema abooradeetti dhaquu deemaasa eegaa itti dhaqee miyaawoo jaraan haa wali godhe honi akkamii beeytee waliin bubbuluudhaaf qophii moo na duwwaa garagala moo atiin kunuu wanni garsiisaa maali hagamta akka Turkii yaaddoofteedha wali fiddee dhiiroo adda horii isaaniin dhooluudha sodaarraa qabdi jechuudha gaa inni ilaallaa jechuudha as keessatti maaliif Turkiin tana hojjettee hogganne Turkii wanni isiin barbaaddu poortii beeytee silaa gara kibbaa saniif fiduu barbaaddi jechuudha buufata dooniidhaa Itoophiyaan gara Somaaliyaa gadii sanirraa fudhattee Turkiin fi poortii san jaartee fi in billions of dollars Somaaliyaa maal gaaza qotu jirtu himu akkam gaaza qotte san kan harkatti kun poortiin si ijaaree jettiin jechuudha haa Itoophiyaan irraa kireeffatti san booda achi booda gaa karaa achirraa ka'ee kibbaa Somaaliyaa irraa ka'ee Baalee keessaan kasitti haarsiidhaan ilaa Finfinnee deemu kanaas isiin jaartee isiin daldala jirti jechuudha yoo xiqqaate piroojeektuun kunuu poortii ijaaruutii fi ilaa biliyoon 20 dhiyaatin jechuudha investimentii biliyoona 15 ilaa 20 dhiyaatu gaaza harkattu sana achi keessatti hisaaba ishee dhadha'uu deemti jechuudha so Turkii daldala jirti ni ilaallaa jechuudha egaa namoonni biraatis warri akka Toobiyaan Jabuuti fayyadamtus Jabuuti irra goggogu jirti Somalilaandin gaa hooyattee nu haa irrumaan fudhatiin malee qabxii ittaantu toggaa dabarre kaampaaniin Midir Baabur amma kooppereeshinii baaburaa Itoophiyaadhaatii fi yaap kajaaniin kaampaanii beeytee Turkiidhaa
baabura Awaash irraa ka'ee ilaa Maqalee dhaqu akka jaaru gaafa wayyaanedhaa san kontraata kannanii fi odoo hin fixin almost dalagaa gurguddoo hedduu dalagee ture kaampaaniin tuni odoo xumurri lolli dhufnaan sababa lolaa saniitiif ijaarsi daandii baaburaa ilaa Maqaleedhaa san dhaabbatee jechuudha. Dhaabbachuu saniidhaaf amma wal himatan. Addunyaa irratti dhaqanii wal himatanii kaampaanii Turkiidhaa wanni isin jette sababa nageen hin jirreefin kontraata wanni dalagaa adda hutuu kiyyaan kasaaraa hedduudhaan narra gahee doolaara biliyoon tokko kan dhiyaatu naa kafaluu qabdiidha Itoophiyaan. Toobiyaanis wanni isin jette maali akka waliigalletti odoo nu hubachiifnee dhiiftee deemteeti 1.6 billion doolaara Ameerikaadhaa sirraa barbaannaadha. So jarri lachuutu abukaattoo bitataniiti falmii cimtuu gaggeeffataa jiranii. Ammoo akka shabboo miidiyaatti nagaya biyyattii eeguun itti gaafatamummaa mootummaadhaa ta'a. So dhimmi kun yoo lola akka walitti hidhamu taate I think keezii keessan you have no case. Irra bareedduun idda maallaqa gaafattanirra bikkoo dhaabbateerraa akka xumuree sanbooda kafalliin gaggeeffamuuf yoo gootan malee ati asitti dhaabdee gahee fidi. Gumaa walirra barbaadachuun kun isan baasa jee yaadu waa hundaafuu gaamee waan kaampaaniin tun murteessitu ni ilaalla. Meebii Ordogaan jidduu seeneetu haala mijjeessuun ni mala jechuudha. Kaampaanii Turkiidhaatii fi Midir Baabura Itoophiyaa illee jidduu seenee harka fuusisee atis baabura kana fixi isanillee maallaqa kannaa fi araara wayii takka buusuun isaa deeman. Qabxii ittaan tuttuugaa tarkaanfannu waa'ee beeytee Somaaliyaa gurmuu Somaaliyaadhaa gurmuu Somaaliyaadhaatii fi Eritiriyaatiif ta'e Ijiptiidhaatii jechuudha. Jarri kana wal dhuggatu kun egaa Abiyyiin akrobaatii dalagee Turkii irratti jarri lamaanuu meeboo maal taate jechuun jiranii jechuudha yaa Somaaleetiin. Baahaadhaan Masriin maal taate boo asitti markaba sadii meeshaa si ergee waraana si buusee ifumaaf dhuftee na gaafatte mokkaba meeshaa waraanaa duba haayiganaaf Itoophiyaa walitti keessa booda deemtee Itoophiyaa harka keessee harka fuutaahiidha. So please explain sanii gaafii jabduudhaa mootummaan Eertiraatiif mootummaan Ijiptiidhaa Somaaliyaa gaafatanii Ahmad Fiqiin akkasuma maqaa isaa dogoggoruu baadhe qondaalli dhimma aleessaa Somaaliyaadhaa wajjaasoonii jiranii meebigaa pirezidaantoonni walitti dhufuun isaanii mala. Soomaaliyaan jidduutti danqaramte jechuudha tiraangila biyya sadii tana keessatti eenyu jala deemtii wusiin dhimma laafaa miti namni yeroo ammaa tana keessa muddama badaa keessa seenee Hassan Sheikh Mahmudii jechuudha. Yoo Masrii qabate Itoophiyaa wal dhaba Itoophiyaa amma ariihullee Ameerikaan jalaa diddee jechuudha. Warri maallaqa baasu Itoophiyaan akkatti fuftu godhan Somaaliyaa keessatti. So zarraafii nar biyyattii irraa bahiisanii xiqqishoo qaqqabbaneesse meegaa akkam godheeti Toobiyaas qabatee Masriis qabachuu danda'a. Tungaa qormaata beektee hooggansaa Hassan Sheikh Mahmudiif dhiyaate dhiirota noo loohee keessaan bahuu ni danda'a akrobaatii hojjechuu ni danda'a gaatanaas jarkina jechuudha. Dhimmi biraa waa'ee Somaalilaandiidhaati. Wanni Somaalilaandiidhaa wanni ajaa'iba namatti inumaatu waan Itoophiyaa